Ashamaa harka fuunee hordoftoota meettaa tubee nagaaf jaalalli iddoo isin jirtan marachi isin bira qaqqabu isiniin jecha qophii har'a qabannee isinii dhufnee dhaamsaa qeerroo meettaa roobii kan jedhu qabannee isinii dhufnee isin isaan gaxumuraachiin waliin tura akkasuma namoonni yuutuub chaanaala keenyaaf haaratatan sabiskiraab gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Barreeffama kanaa kan peejii biyyaaf biyyootaane kan jedhuun kan barreeffamedha. Isinis hiriyoota keessaniif laayikii fi sheer gochuun akka nu deeggartan gamanumaan isin gaafanna isiniin jenna. Roobii baadiyyaa fi magaalaan yeroo amtuu waliin mirmatee rakkoo waliin qolachaa as ga'e akka seenan himuttis meettan burqaa gootota jajjaboo loltummaan olaantummaan isaanii biyya keenya qofatti osoo hin taane biyya adiittis maqaa kan qabanidha jedha seenan. Gootonni yeroo faashistii xaaliyaanii dhukaasan waraanaa lafootiin waraana qilleensa irraa hanga deebisanitti ga'an warra gurraacha jedhamee waamame yeroo jalqabaaf adii kan garboomsee dirreedhuma meettatu biqilche. Har'as meettan jajjaboo akkasii kumaatamaan qabdi. Nutis qeerroon meettaa har'a waa isinii dhaamna. Bulchitoota aanaa kaasee hanga gandaa jirtan caasaa mootummaa aanaa kana keessatti ijaarame ilmaan hiyyeessaa darartanii hidhaatti guuraa jirtan hatattamaan dhaabbadhaa. Barruun kun qoosaa yookaan kadhaa isinitti hin fakkaatini. Uummanni kun humnaan akka hin cabne wantoota baroota darban keessaa deemsifamerraa ka'uun ragaa ofitti bahuu dandeessu. Uummanni kun xiiqin guutamee dhiibbamee guyyaa eegaa jira. Gaafa sana isiniif wayyoo ofiif seera dabsaa ilmaan namaa gidirsaa maqaa biraa itti maxxansitanii hidhuun amannee waan ta'aa jirru isinitti hin fakkaatini. Yoomiyyuu taanan fedhii uummata kanaan alaa tarkaaffii tokkoyyuu deemuu hin dandeessani. Uummanni kabajamaan kun hanga har'aatitti obsee ofirratti isin baachaa jira. Dhagaa jirta yoo ta'e daafii of deebisi. Yeroo ammaa waajjira aanaa kana keessatti namoonni gaafannaa tokko malee himata tokko malee dararaa argaa jiran danuudha. Ilma dheeraa yakka malee hiitee dararaa jirtu gallakkisi. Silaa hidhamuu kan qabu si ture. Qeerroon achi keessatti baatiiwwan hedduu lakkoofsise. Badii takka hin qabu. Oromoo ta'ee dhalachuu yoo ta'e malee namoota dhimma siyaasaatiin fakkeessuun dararaa jirtan nuuf baasa. Dhugaa uummata kanaa jalaa hin baatanii isiniin jenna.